السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، أنا عندي شغالة سريلانكية، وعندها يعني يوم أشوفها في صلاتها ما شاء الله تبارك الله، ومعاملتها الأطفال يعني بشكل يمكن مثل الأم. ما أقول زيادة، نقول مثل الأم. صار خلاف بيننا وقلنا خلاص بنسفرها. تقول بنتها تبي تتزوج أو شيء. مشكينا في الأغراض، قلنا أخذت زوجتي أغراضها وفتشتها وحصلت أول شيء في الحنة. حصلت لفات وما ندري وش هذه. فكيتها، قلنا سبحان الله، أما سحر أما شيء أما حصلنا فلوس. Ani garuu jechuudha wantoonni itti gammade baguma saarraateenyaa kaddaamaa Itoophiyaa hin ta'in duratti maqaan keenya kun hin tolu waan ta'eef baguma waaqayyoon nu baase jechuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti mee ilaala, faalziinii keessa gootee warqii madaamii birrii kana hunda yaa rabbi as keessatti moo maal goote, as keessatti illee waa goote jedhanii yaa rabbi maajigii goote jedha. Kana micha akka jechaarutti sooftii kanas laala akkatti ishee fudhatte kaakuna naadha manaa kiyyaati jedhee hinnaa minaamina faalziinii minaamina kana keessatti kotota kana goote jedhu. Innaa waan akkanaa kun waaqayyoon namaa baasu dhugaa kuni baay'ee nama sodaachisaa gisee tokko jechuudha. Egaa shama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan siniifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Hundumti keessanuu ergaa guddaa of keessaa qaba. Nutu ijoolleen beektanii 2-3 ta'anii mana tokko keessa hojjennu baay'ee akka miidhamaa jirru argaa jirra jechuudha. Innaa viidiyoo kana keessatti odoo aga kaddaamaa sirnankii taatu odoo Itoophiyaa taate immoo baay'ee dhaara jechuudha. Maaliif maqaan keenya siin tolu, waaqayyoon immoo nu jaalata, kan kanarraa nu qabee jechuudha. Inna akkas ture, sarraatanyaan kaddaamaan sirnankii mana namicha kanaatitti hojjetti jechuudha. Inna waggaa dheeraa mana isaanii teechee haa ta'uti daa'ima isaaniitis akka haadhatiitti waa hundumaa akka haadhatiitti kunuunsaa fi turte. Amma immoo dhumarra nan galaa gara biyya kiyyaa jetteen jechuudha sarraatanyattiin tuni. Isaan illee tole jedhanii waan ishee barbaachisu hundumaa bitanii fi gaggeessuuf qophii xumuranii jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti meeshaa ishee keessatti arganii anuyyuu arginaan nan rifadhe. Akkuma fedhes yoo ta'e jechuudha wanta namaa namni fuudhe hin milkaa'u. Akka inni jedhutti galee nan heeruma jettee kanarraa biyya ormaa hojjechuu hin barbaadu nan heeruma jettee nullee tole jennee saraatenyaa biraa ajajannee gaggeessina haala bareedduudhaan gaggeessuu kaane. Gaafa gaggeessinu haala kanaan meeshaa ishee fattashnu jedhe kaayii birrii kana hunda warqii madaamii faalziinii keessatti waa gootee hinnaa keessatti waa gootee sooftii keessatti waa gootee maajiidha akka inni jechaa jirutti kana hunda gootee adaraa keessaan sarraatenyaa keessaan yeroo galchitan fattashaa akkasumas mana keessanittis kaameraa galchaa jedhee dubbataara jechuudha. Viidiyoo hunda isaa oduun keessatti sinii galchee dhugaa baay'ee nama rifachiisa. Kana kaa ijoollee keenya jechuudha aguma fedhes yoo ta'e amma maal jedhu seete obboleettiin keenya takka akkas jette ani mana intalaataan hojjedha jette. Inna mana haadhaa kan jirtu sarraatenyaa Filiippiiniiti jette. Inna gizee barumsi cufame kana madaamin tiyyaa na fuutee mana haadhaa deemne jette. Gizee baatii 2 achi jiraanne jette. Inna garuu ani ijoollee madaamin tiyya ijoollee waan qabduuf ani ijoollee faanaan oolaa, ijoolluma faanaan immoo iyyuu wanni jedhee iddoon irriba keenya sarraatenyaa Filiippiinii tanaan garaa jette. Ani ijoollee faana waanan turuuf ganama gara barii tarrafaa ijoollee waan hin rafneef gara barii tarrafatte. Ishiin garuu gizeedha waan ijoolleen qabneef hojii ishee fixatte hin rafti ganama gizeedhaan kaateetu hojjette. Ani garuu ganama hin ka'u rafachiiseen ka'a jette. Maalan ta'uu jammare jette. Gizee ishiin dhuftee kutaa keenya seentu san nan dhagaa jette. Garuu irriba rafee sun taane nan dhagaa jette. Dhuftee na bira teechee waa jejjettee micayyoon tun narraan bakka akkan irraa rafu san irratti narraan tarkaaffattee gizee 4 narraan tarkaaffattee mataarraan gara garaatiin gara mormaatiin narraan tarkaaffattee gamana deebitee yeroo jettutti ana akka waan du'uu wayii na godhee na dafqisiisee gini gizee
ishiin narraan tarkaanfattu san hunduma isaatu nan argaa garuu ka'ee dubbachuu hin danda'u iyyuu hin danda'u waa jechuu hin danda'u waan godhu dhabee bakka laphee kiyyarratti tsalootiin godha jette laphee kiyyarratti tsalootiin godha jette yeroo kana yoo baatee deemtus natti beeksisa jette intalli tun inna yeroo baay'ee bakka of wallaalee duman akkas jedhu qanii kaan ani tsalootuman godhaa danda'ee waan kana jalaa ofiin baasu jarattillee himachuuf nan amananii akkuma abbaa kiyyaan godha jedhee osuman boo'u guyyaa kan obboleessa kiyyatti dawwalee itti himnaan obboleessi kiyya immoo gizee ishiin karra seentuu fi akka jabaattee daftee dammaxxuu fi wanta sagalee dhageechisu wayii karra jala godhiinaan jedhe jette sanirraanis guyyaa hundumaa tsalootiin godha jette si'ilii Qiddist Arseemaa of harkaa qaba jette inna akkuma inni naan jedhe sanitti guyyaa kan wanta sibiila guddaa wayitaan balbala jala godhe ishii sa'aatuma san eeggattee yoo dhuftee karra bantu sibiilitti sun kufee garmalee iyyee jette sirritti iyya sagalee qaba rifattee oli ofirra deebitee ofirra yoo deebitu achumarraa illee akkuma godhe dammaqee sibiilichi sun na kaasee nan ka'e jette yeroon duba soorii naan jette taarikii guddaadha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf innaa obboloota koo dhugaa rabbii gizee tokko sarraatenyaa 2-3 ta'anii hojjetan sarraatenyaa zeegaa biraatitti madaamin hin dubbattu Itoophiyaawii taatee mucayyoon takka jechuudha akka malee naallolti jette hojiillee kan ishii kanallee maan hojjennetteetuma naallolti jette hin dubbattu jette ishiitti ani gizee tokko warrumti gara biyya biraarraa dhufan kun nama shakkisiisu jechuudha innaa kinoo haala kanaan madaamotaa jaanjessanii jechuudha ka haala kanaan ishiin milkaa'uuf jechuudha kan kana hunda guurrattee fudhattee gara biyya ishee odoo galtee amma warqiin kun birrii xiqqaatti hin gurguramu akkuma argitanii maallaqni kunoo wanniidhaan beeka birrii 10 miti 200 500 akkasiin jira ka difiniidha birriin isaanii haala kanaan kana hunda guurrattee gara biyya ishee galuuf yeroo kaatutti immoo guyyaan ishee aggaallaxee guyyaan ishee hin dabarsine yookaan immoo mana biraatitti haala kanaan hojjettee kan mi'eeffatte malee yeroo jalqabaa natti fakkaatu kaakanii akkanatti daffartee waan akkanaa gootu tuni kanaaf hadaraa keechanii obboloota koo dhugaa rabbi gizee zeegaa biraa wajjin hojjettan xinqaaqee godhadha warroonni nama 2-3 taatanii zeegaa nama biyya keechan hin taane wajjin hojjettan jechuudha namni biyya biraa baay'ee hamuudha ondoo nama gaarii fakkaatanii osoo sitti kolfanii osoo shashaggee sitti fakkaatanii qabanii sin miidhu jechuudha qabanii gurguraatitti sin gatu jechuudha ijoollee baay'eedhaan jaanja'anii jechuudha ijoollee zeegaa biraa wajjin hojjetan jaanja'aniituma hin jaanja'u bakka ijoolleen teenya achitti isaan hin jaanjeffatu natti fakkaate hin jaanjofti ijoollee baay'een jechuudha haala saniini inna viidiyoo akkanaa obboleettii keenya takkallee bakka ishiin irriba ishiitii irratti sarraatenyaan Filippinii takka waan ishii goote dhugaa waan nama ajaa'ibuudha viidiyoo itti aanuunan sini deebi'a jechuudha isaa innaa daraa keechanne sinin jedha waanuma ajaa'iba argaa deemnaa agguma bullee jiraannu dhugaa rabbii innaa kana fakkaata hordoftoota kiyya waaqayyoon namaa eegu ani garuu kan itti gammade sarraatenyaa Itoophiyaa ta'uu dhabu ishii bichaatti dasna jedhe kanaan durallee yeroo tokko hin yaadattoota sarraatenyaan Indoneesiyaa jechuudha haala kanaan waan akkanaa gootee madaamin qabdee daayibberii faatti wanumti ishii hafeen jiru ishii faa jechuudha viidiyoo ishii gara keechas ni dhiyeessee ture ijoollee baay'ee bakka Itoophiyaa ta'uu dhabu ishiititti baay'ee gammadanii koomentii barreessaa turtanii innaa kana fakkaata wanti akkanaa kun yeroo baay'ee himu mul'ata waan ta'eef warroonni 2-3 taatanii wantoonni madaamota irra gahaa jiru kun sinirrallee ga'ee boru jiru keecha sin harkaa balleessuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa isaanitti of hin kenninaa isaanitti of hin gatinaa isaanirraa bakka siireeziidha bakka isaa wajjin jiraachuuf siireezii ta'anii jiraachuun nama barbaachisaa jara aguma fedhan isaan kaddaa mallee ta'an keechi isaanii bineecha bulguudha jarri garaa kana jaalatu garaa isaaniitii jedhanii sinillee ajjeesoo feegaa siniin